Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu maatiin yuutuubii keenyaa kan taatan hundumtinuu biyya keessas biyya alaas kan jirtan bakka jirtaniif mana jirtan hundumaatti ayyaanniif araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedha. Guyyaa har'aa mata duree haaraa isiniif qabadhee dhufeetaniin jira. Mata duree haaraa kana egaa warri har'uma yuutuubii kana argitan akkuma argitaniitiin subscribe gochuudhaan gahee keessan akka baatan maqaa gooftaatiin anis hin gaafadha. Warri immoo kanaan dura maatii taatanis immoo hiriyoota keessan warra viidiyoo kana argachuu hin dandeenyeetiif arguu akka danda'aniitiif illee laayikii fi sheer gochuu akka hin daganneef ammallee maqaa gooftaatiin gahee keessan akka baatan nan isin gaafadha. Kanaaf egaa mata dureen har'aa kun maali? Har'a waan haaraan maaltu nuuf ta'e jechuu dandeessu? Ani egaa waan haaraan ani siniif ta'a, sinis gargaara, naanis gargaara jedhee kanan yaade bareedaa tokko qabadheetaniin dhufeen jira. Wanti bareedaan ani qabadhee dhufe kun Waaqayyo mana mootii keessa hin si kaa'ee si jiraachisaa kan jedhudha. Waaqayyo ulfinaan mana mootii keessa kaa'ee si jiraachisuu danda'a kan jedhudha. Kanaafuu egaa yaabboloota koo dhuguma Waaqayyo mana mootii keessa nu kaa'a. Kanaan duras kaa'aa ture, kaleessas nu kaa'eera, har'as nu kaa'a, borus nu kaa'a kan jedhu amantaan nu keessa jiraachuu qaba. Sabni Israa'el Gibxi keessaatii yeroo ba'uuf ka'e Waaqayyoo waan inni qopheesse keessaatii tokko jira. Maal inni kan inni qopheesse kun Museedhaan qopheesse Waaqayyo. Museen mana Waaqayyoo keessa jira. Gama tokkootiin immoo sabni Israa'el garbummaa jalatti gurguramee ture jechuudha. Sabni Israa'el garbummaa jalatti gurgurame kun garbummaa jalaatti akka ba'uutiif Waaqayyo nama qopheesse qaba. Namni inni qopheesse kun Museedha. Museen kun immoo bakka sanatti guddatee saba Israa'el garbummaa jalaatti akka inni baasuutiif masaraa mootii keessatti akka inni guddate godhe Waaqayyo jechaadha. Har'a egaa Waaqayyo garbummaa keessaatii namoota akka baafnuuf, saba keenya akka baafnuutii fi masaraa mootii keessatti nu guddisuu ni danda'a jechuudha. Seenaan nama tokkoo har'a gabaabaatti ni ilaalla. Wangeela keessaatii jechaadha. Macaafa Aster boqonnaa 4 lakkoofsa 12 hanga 14tti dubbifachuu dandeessu. Kan biraanis immoo akkasuma macaafuma Aster keessaatii boqonnaa 3 yoo dubbifattanis bal'inaan inni argattu seenaa kana jechaadha. Achiitii jalqaba waan ta'eetiif jechaadha. Kanaaf amma Aster kun goota turte saba Israa'el keessaatii jechuudha. Sabni Israa'el garbummaa jalayyuu haa jiraatu. Garbummaa saboota miidiyaanotaatiin qabameeyyuu haa jiraatu malee Aster kun achuma keessatoo jirtuuti Waaqayyo ulfinaan mana mootii keessatti muudamtee hoggantee akka isheen jiraattu godhee ture jechaadha. Otoo kun ta'eeti jiruuti namni tokko mootiidhaan kan filatame Haamaan kan jedhamutu ture. Haamaan kun kaabinoota biyya sana keessa turan yeroo sanatti jechaadha. Kaabinoota sana irratti akka inni hoogganuutiif aangoon kennameefii ture. Kanaafuu kaabinoonnis ta'e dhalattoonni biyya sanaas ta'e namoonni hundumtinuu nama kanaaf gugguufanii gadi kufanii kabajanii kennuufii ture. Nama Israa'el keessaatii garuu namni tokko kanatti kan hin amanne, namni hiyyeessi, namni kan isa yaadanne, akka namaatti kan isin ilaalle sanyii Aster keessaatii namni tokko jira. Namni kunis eenyu isinitti fakkaata? Namni kun beektu baay'een keessan Mardokiyoos jedhama jechuudha. Mardokiyoos kun namoonni warri kaan Haamaaniitiif yeroo gugguufan, yeroo kufanii fi yeroo isaan sagadanii fi jalattiin kufuufii ture. Kufuunis gugguufuunis kan ta'u Waaqayyo qofaafi jedheetu amana waan ta'eef Mardokiyoos kun Haamaaniin homaa tokkotti akkuma namaatti ilaala malee akka bifa addaatti isa ilaalee hin beeku. Kanarraa kan ka'e dheekkamsi Haamaan keessa gale. Haamaan Mardokiyoosiitiin balleessuudhaaf kan inni hin yaalle hin jiru. Kanarraa kan ka'e akka biyya sanaatti namni nama kanaatiif kabaja hin laannes yookiin immoo saba Israa'el kan ta'e lafarraa akka inni baduutii fi ajajni ba'ee ture. Eenyuun? Mootii Haamaan kanaatiin jechaadha. Guyyaa tokko Mardokiyoos kun gara Aster dhaqee Asteritti hime, ati mootuu yookiis bulchituu abbaa taayitaa kan ati taate Waaqayyotu masaraa mootummaa kana keessa si gashe, nama kan biraas miti. Tarii saba kana karaa kee oolchuuf jedheetu Waaqayyo siin si muudee masaraa mootummaa keessa si galcheetu jira. Kanaatiifuu ati yoo saba kee hin yaadattu ta'e masaraa mootummaa keessa galeera, badisni qaqqabu, duutiin qaqqabu tokkollee hin jiru jettee amantaa yoo ta'eetiifi ati garuu beeki yaa Aster. Waaqayyo kan as keessa si kaa'eetiif saba kee oolchuuf malee waa biraatiif miti waan ta'eetiif yoo kana dagatte hamaanna argatu hin jiru jettee yoo abdattee masaraa mootii kana abdattee yoo teesseef atis sanyiin abbaa keessa lafarraa baddu.
waaqayyo garuu saba isaa kan fayyisu kan oolchu iddoo biraatiyyuu kaasee ni fida jedheetu Mardakiyoos kun Asteritti hime. Aster kana dhageessee dubbiin jiru saba Israa'el irratti duuti akka inni murtaa'e kana yookiin akka ajajame kana erga dhageessee booda lammiin Israa'el yookiin lammiin ishee hundumtuu bakka jiranitti waaqayyoon soomaaf sagadaan akka isaan kadhatan isheefis masaraa mootummaa keessatti akka kadhatan ajaja baaste. Egaa maal jechuu barbaanneetu kuni? Ati mootii masaraa mootii keessas yoo jiraatte bakka kamuu yoo jiraatte hamaana argachuu hin danda'u, homaa rakkinni argachuu hin danda'u yoo ati jettee teessa ta'e waaqayyo siif qomoo kee balleessuu akka inni danda'u, saba isaa kan fayyisu garuu qaama biraa kaasuu akka inni danda'u beekuudha qabna jechuudha. Aster masaraa mootii keessan jiran jenne, eessa biyyuun jiran jenne, ulfina ishee gadi buufte waaqayyoof soomaan sagadaan kadhachuun barbaachisaa akka inni ta'e, nama oolchuu kan danda'u, nama fayyisuu kan danda'u, waaqayyo malee kan biraa akka hin jirre waan amanteef jecha eessuma ishee Mardakiyoos kana waan dhageesseetiif gara sagadaatti galanii. Sanaan booda Haamaan waa baay'ee qopheessee ture Mardakiyoosiif jechaadha. Akka inni fannifamu qopheessee ture, akka inni badu murteessee ture yookiis qopheessee ture, daandii qofforeefii ture, kiyyoo qopheesseefii ture. Waaqayyo garuu kiyyoo kana akkamitti akka inni caccabse keessumaatii macaafa Aster boqonnaa 4 hunduma isaa yoo dubbiftan seenaa isaa guutummaa guutuutti argattu. Dhumarratti kiyyoon Mardakiyoosiif qophaa'e eenyuuf ta'e? Haamaasiif ta'e. Waaqayyo Asteriin dursee saba isaa kan ittiin oolchu Asteriin masaraa mootummaa keessa kaa'eera. Muudee kaawwatee qaba waaqayyo jechuudha. Waan qabuutiif guyyaa rakkinaa sanatti sabni Israa'el karaa Aster akka inni oolu inni godhe jechuudha. Akkasuma akkuma kan Musee kaafne Gibxi keessatti garbummaa jalaatii kan ittiin oolan waaqayyo dursee Musee qopheesse. Beela jalaatii sabni Israa'el akka inni ba'uutii fi yeroo darbe ergaa kana isinii dabarseen ture waaqayyo durseetu eenyuun qopheesse? Yoosefiin qopheesse beela jalaa sabni Israa'el akka inni ba'uutiif jechaadha. Anaaf isiniin kan ittiin nu oolchu waaqayyo durseetu qopheessa. Yookiin nama nuu qopheessa, yookiin waan ta'e nuuf qopheessa, qopheesseet ittiin jalaatiin oolcha jechuudha. Kani nuun badisa nu oolchu yookiis immoo kan rakkoo nutti dhufu jalaatii kan nu baasu waaqayyo durseetu masaraa mootummaa keessa kaa'a. Durseetu waaqayyo maaddii madiina keenya irraatii akka dhaqee namni keenya akka inni nyaatee achirraatii ittiin guddatu godha. Saba Israa'el kan balleessu yeroo sanatti mootii Fari'oon ture. Museen manuma Fari'oon keessatti, bobaa Fari'oon keessatti akka inni guddatu godhe waaqayyo. Achi jalatti guddatee saba isaatiif akka inni cimu, akka inni of baru, dhimma siyaasaatiin, dhimma amantaatiin, waan hundumaatiin achi keessatti akka inni guddatu godhe waaqayyo. Kanaafuu kan nu oolchu waaqayyo diinni keenya yoo nu balleessuuf qophaa'eera ta'e diinumni keenya harkatti akka inni guddatu godhamu waaqayyo. Achumatti guddisee achi keessaatii baasee immoo akka inni diina keessana cabsu godha waaqayyo. Aster mana mootichaa keessatti akka isheen guddattu godhe. Achuma keessatti aangoo akka isheen argattu godhe. Achuma keessatti akka isheen mootuu taatu godhe. Achuma keessa teessee immoo diina Israa'el kan mooticha keessaatii ka'u sana akka isheen cabsitu godhe. Haamaanii akka Mardakiyoos fannifamuuf ture muka guddaa fannoo qopheesseefii ture. Fannoo guddaa kanarratti kan fannifamuuf ka'e Mardakiyoos ture. Mardakiyoos waan ulfina kennuuf dideef, waan gugguufuuf dideef. Waaqayyo garuu Haamaaniin akka inni fannifamu kan godhu, kan Haamaaniin cabsu masaraa mootummaa keessaa kaa'ee qaba Asteriin jechuudha. Har'a naaf isiniitis masaraa mootummaa keessa nu kaa'uu danda'a. Masaraa mootummaa keessa kan inni nu kaa'eefis callisee akka hin taane ergaa qabaachuu isaa beekuu qabna yaa saba ko. Ergaa qaba waaqayyo masaraa mootummaa keessa kan nu kaa'u. Saba waaqayyo akka oolchinuufi, saba waaqayyoof akka falminuufi. Barammaa kana kitaabni qulqulluun waa'ee amantaa, waa'ee siyaasaa keessa hin galuu, waa'ee akkasii keessa hin galuu jennee yaannata. Dogoggorreerra. Aster achi keessa kan isheen galtee fi saba Israa'eliin cabsuuf dhimma siyaasaatiin kan ta'an jiru turani. San akka isheen cabsitu waaqayyo dhimma itti bahe. San akka isheen cabsituuf akka inni cabsuuf waaqayyo Museetiin achi keessa kaa'ee masaraa Fari'oon keessa kaa'ee saba isaa kana badisa oolche. Ijoolleen Israa'el lama wal lolu turani, warreebu turani. Museen guyyaa tokko argee maali obbolaa lamaan isin maaf akkas ol gootu nama Misiricha sana akkuma ajjeefte naanis ajjeesuufi jedhee achi keessaatii bahe.
Sanarraa ka'ee Museenis murteeffate saba isaaf du'uu akka qabu, wareegamuu akka inni qabu murteeffatee gara gammoojjiitti ba'e. Kunoo Israa'el har'a jedhamtu kunis bu'aa Musee keessaatii isa tokko. Kan Israa'eliif falman baay'eetu jiru. Museen garuu isa hangafaati jechuuf na dandeenya jechuudha. Asteer goota. Yaa saba Waaqayyo akka Asteer goota haa taanu. Saba keenyaaf haa falminu, dhugaaf haa falminu, Waaqayyoon kadhachuutti haa cimnu. Masaraa mootummaa keessa teenyee dagachuu hin qabnu. Waaqayyo kana gochuu akka inni qabu beekuu qabna waan ta'eef achi kan inni kaa'ee kanaaf yoo gochuu dhabaanne Waaqayyo nu balleessa. Akka kanan gooneef immoo cimuu qabna. Gooftaan sinaa gargaaru, nu haa eebbisu. Har'aaf asumarratti nu ga'a nagaan nuuf turaa.